Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtan tsinaadha qabu jecha egaan haala haarayaatiin walitti deebineeti jirra kanaan dura asiin toora kanaan banneeti turre jechuudha amma walitti deebineeti jirra jechuudha of haaromsineeti egaan kan nuti har'a sagantaa keenyattiin jalqabnu inni jalqabaa oduu gaddaati oduu gaddaa akkuma beekamu weellisaa kabajamaaf jaallatamaa weellisaa artist Zarihu Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa boqachuunsa guyyaa kaleessaa social media irratti gabaafamaati ture eeyyen dhugaadha nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa weellisaa Oromoo keessaa namni akkasaa qabsaa'ee fi namni akkasaa hidhamee fi dararame hin jiru dhugaa dubbachuuf taanaan keessatti viidiyoo inni gaafa yaalaaf gara biyya Hindiitti imalu nagaatti Finfinnee jedhu waan garaa nama nyaatudha viidiyoo sana miidhaawwadha. Nagaatti ka Finfinnee. Yeroo yaalaaf gara Hindii deemu sanadha jechuudha ergaatti deemee jedheeti gargaarsa uummanni Oromoo godhaaf turee fi akkasumas ammoo abbaan qabeenyaa bishaan goolde yaala isaa guutummaan guutuutti akka inni yaalamuuf baajata inni baaseen gara Hindiitti kan geeffame yoo ta'u achitti otoo yaala irra jiru guyyaan isaa geenyaan addunyaa kanarraa boqateeti jira jechuudha inni hojiiwwan seenaa qabeessa gurguddaa isaa hojjetee jira nuti immoo maal hojjenne gaafa addunyaa kanarraa godaannee jennee saba keenyaaf maal gumaachine dhaloonni bor dhufu immoo nuun kana maaliin nu yaadata jechuun nu yaachisuu qaba waan ta'eef namoota tola ool saba kanaaf tola oolanii fi hamaa oolanis seenaan hinuma yaadata jechuudha rabbiin fuula gammachuudhaan isaan haasimatu weellisaa keenya Zarihu Wadaajoo inni kan biraa oduun gammachiisaa ammoo ሁለተኛው ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ይህን ድርድር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል። በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭት ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ህግና ስርዓት ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ማነጽና መገንባት እንድንችል የወለጋ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪዬን አቀርባለሁ። akkuma beekamu biyya tokko keessatti biyyi tokko nagaadhaan tasgabbiidhaan jiraachuudhaaf waraan arra nageenyi baay'ee barbaachisaadha araarri baay'ee barbaachisaadha biyya tokko keessatti siyaasaani paartileen siyaasaa hedduun jiraachuu danda'a paartileen siyaasaa kun gaafa heddummaatanu haayidoloojiin isaan ordofanu karaadha jechuudha hundi isaaniitu seera mataa isaa danda'e qabataniiti kan isaan socho'anu hundi isaanii immoo waa wal fakkaatu mormaadha isa biyya bulchu mormu jechuudha yoo baay'atanis isuma biyya bulchu sana mormu jechuudha mootummaa biyya bulchu sana qaamni siyaasaa tokko gaafa mormee jedhu gidduutti goolumsi yookaan immoo cabiinsi lammiilee biyya sanaatiif baay'ee gaaga'ama guddaa uume jechuudha waggaa arfan darbe kana kaasee yoo laaltanii ta'e jedhe biyyi kan keenya boqonnaa akkuma beekamu jennee fayyaadaa turre keessatti ji'a lama sadii keessa qofa erga afura fudhateen booda sana booda gocha mootummaa ka'ee kanaan dura darbanii keessaas paartii hojjetan bilisummaa Oromoo Qobaatti araara waliigalee sana booda araarri ture isa baasuu gaafa didee jiru nama sana keessaati wanti inni itti beeku garaagarummaa guddaa gaafa inni uumee jiru meeshaa filatee bosona seenee jechuudha gaafa meeshaa filatee bosona seenu maatii korraa gidduu kanatti uummanni nagaa hedduun bu'aa lamaa turan jechuudha yookaan kisaaraa mootummaan naraabii siyaasaa ABO'n jechuudha namoonni hedduun namni maatiin isaa lubbuu namoota hedduun gaaga'aa mootummaan maqaa baa'u namni maatiin isa jala hin gidirfamne dararaaf ture jechuudha adda bilisummaa uummata Oromootis maqaa mootummaatiin namoota qulqulluusaa ta'u namoota mootummaa wajjin hojjetan kanas haa ta'u hedduusaa goolaati ture jechuudha mataa fudduun qabu jechuudha siyaasni gidduu lamaan isaanii jiru baay'ee
ummata nagaa goolaa ture keessatti ummanni gama kanaan miidhame ummata Wallaggaati jechuudha. Erga mootummaan kun aangoora dhufeeti ummanni Wallaggaa takka seeraan lafa isaarra taa'ee hin beeku. Gama kanaan mootummaatti dula, gama kanaan ammoo paartiin biraa, gama kaaniin ammoo finxaaleeyyii warri Amaaraa jechuudha itti duulaa qabeenya isaanii irraa saamaa lubbuu isaanii gaaga'aatti ba'anii jechuudha. Ammas illee itti jiru jarri finxaaleeyyoonni warri Amaaraa jechuudha. Egaan oduun amma yeroo hedduu paartileen siyaasaa gurguddaatiif aktiivistoonni Oromoo akkasumas namoonni biyya alaaf biyya keessaa akka araarrii adda bilisummaa uummata Oromootii fi mootummaa gidduutti bu'uu yaaliiwwan gurguddaa godhaati turan jechuudha. Keessatti yaalii kana gara fageenyaan kan cichee qabatee qarrifaadhaan qabatee deemaa ture keessa aktiivistii Oromoo beekamaan Jawaar Mohammad abbaan qabsoo kanaa hoogganaa ture. Qabsoo kana sadarkaa kanaan ga'uu keessatti ga'ee leencaa namni ba'ataa ture. Sibiilli waraanni nun fayyadu araara nuuf wayya jechuudhaan yeroo baay'ee iyyaati ture jechuudha. Yeroo baay'ee lallabaati ture. Waaraan yookaan falli biyya kanaa yookaan bilisummaan kan isinittiin argamtu ummanni kun nagaadhaaf dimokiraasiidhaan jiraachuudhaaf nageenyi uumamuun dirqama jedheetu nama akkaan falmaa ture jechuudha. Falmii yookaan araarri guyyaan bornatti fakkaata biyya Tanzaaniyaa keessatti adda bilisummaa uummata Oromootii fi mootummaan kan isaan marii araaraa gaggeessuudhaaf jiran. Fakkeenyaa haa fudhannu mootummaa Tigraayiitiif mootummaa federaalaa haa fudhannu. Waggaa 2 guutuu jechuudha. Walitti bu'iinsi isaan uuman keessatti ilmaan ijjeessaatii fi haadholiin dargaggooliin daa'imman namoota hedduutu waraana kana keessatti lubbuu isaanii dhabanii qabeenya isaanii dhabanii namoota hedduutu hirrina qaamaa isaan mudatee jira jechuudha. Gaafa ammi dhumee ammi siyaasa isaatiin daldalate garuu dhumarratti falli ta'ee araaraa jechuudha. Gidduu kana keessatti ituu araarri hin uumamin walitti bu'iinsa isaan lamaan gidduutti namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaniiti jiru jechuudha. Namoonni hedduun lubbuu isaaniitti dhabanii turan jechuudha. Lubbuu ba'e kana mootummaan deebisuu hin danda'u akkasumas ammoo mootummaan naannoo Tigraay deebisuu hin danda'an jechuudha. Lubbuun al tokko baanaan baate utuu sadarkaa kana hin qaqqabiniin duratti sila wal dhibdee gidduu mootummaa lamaan gidduutti uumame kana gadi ta'anii mariidhaan furuun osoo danda'amu gara meeshaatti naanna'uun gara meeshaatti filannoo gochuun lubbuu namoota hedduu addunyaarraa godaanseeti jira jechuudha. Kanaaf gama kanaanis ummanni Oromoo gidduu kana keessatti namoota hedduutu lubbuu isaanii dhaban wal dhabdee siyaasaa uumame kana keessatti jechuudha. Namoonni hedduun biyya isaaniirraa ba'aniiti jiru. Namoonni hedduun cubbamanii mana hidhaa keessatti goolamaati jiru. Garuu ummanni Oromoo mirga isaatiif falmachaa ture. Mirga namaa hin dhibne mirga isaatiif falmachaa ture. Mootummaan hin dhageenye ture jechuudha. Garuu ammas deemee araarri akka fala ta'u osoo beeku kanaan duratti ummanni Oromoo namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaa turanii otoo sadarkaa kanaan ga'in araarri dhaabbachuu qaba ture. Kanaafuu araarri kun gaafa uumame jedhee ummata Oromootiif faayidaa akkamii qaba kan jedhu hundumti keessanoo tilmaamuu dandeessu. Faayidaa guddaa qaba. Araarri biyya tokko keessatti ikoonomiin biyya akkasiin guddattu biyyi tokko nagaaf tasgabbiin jiraachuudhaaf araarri walitti bu'iinsa siyaasa gidduutti uumame sanaaf fala waaraa ta'uu ni danda'a. Addunyaa kanarratti biyyoonni hedduun warri amma fakkeenya fudhadhaa Suudaan keessatti amma wanni ta'aa jiru walitti bu'iinsa dhaabbilee siyaasaa gidduutti uumamaa jiruuf lubbuun namoota hedduu gaaga'amaati jira. Lubbuun lammiilee isaanii akkuma jirutti ta'ee lammiileen Itoophiyaa lammiileen achi keessatti jireenya isaanii godhatanii jiraataa jiran namoota hedduutu lubbuun isaanii dhabamaa jira jechuudha. Gidduu kanatti kan miidhamu uummata nagaadha. Kanaafuyyuu otoo gara meeshaa fudhachuutti osoo hin deemaminiin duratti garaagarummaan siyaasa gidduutti uumamee jedhu ta'amee hiikamuun osoo jiraatu lubbuu namoota gaaga'uun baay'ee barbaachisaa mitiiti. Kanaafuu nageenyi kun uumamuu isaarratti mariin nageenyaa ta'amuudhaaf beellamni qabamuu isaarratti namoonni hedduun gammachuu isaanii dhiyeessaati jiru. Namoonni hedduun gammadaati jiru jechuudha. Sirriidha, nama gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Gammachuun kana caale hin jiru. Egaan namoonni hedduun dhiibbaa siyaasni yookaan wal dhabbeen kun uume gidduutti namoonni hedduun
gaaga amaniitti jiru kaan biyya baqatanii kaan lubbuu isaanii dhabanii kaan ammoo qabeenya isaanii irraa buqqifamanii haalan jirre keessatti jiraataa jiru waan ta'eef araarri kun baay'ee barbaachisaadha. Araarri kun akka nuuf milkaa'u nuti waaqayyo kadhanna. Araarri filannoo tokko hin qabu jedhe akkuma Jawaar jedhetti jechuudha. Araarri kun baay'ee barbaachisaadha. Egaan daawwattoota keenya warri sagantaa kan koo kana hordofaa jirtanu warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa dhumarratti gidduu kana yoo rabbi jedhee kliipii haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaataatiin jira YouTube chaanaalii kan koo kanaaf maatii ta'an isin jedha guddaa galatoomna.